السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تنجرت فيا ويا بقى جراتني بقى يروح نجيسنجا وري ماتي كني تاتني والإنجرات جروس بقى يروح نجيسني ورفتني لنا كماتي كني تاتني وجب سدان كبجا سنجا فنا نوف جرات دا بقى جراتني سنرا بدود أفدي فما إيجا إندوبات دولة جين ترى واي يادا لما سدين أركاكبا هنگاد umakan dawatan jechum berbada share like subscribe godun dagatina fayyata jiradada ega wana jaibanat tahe ana samu ko qofana jeequ sontane hawasa birafille qodu barbadeti wayiro kana dema jirufi maqa gargarsati wasa soha jiru gama kaaba wallo kanatti fi waye wan darbe mo ummato wallo oromo wallo rati tahe darbe kan gargaarsaa miti namni nu maal isaan ta'aniin doyfatin baay'eetu jira sanirraa dubbachuun barbaade hanga dhumaa akka nu daawwattan kabajaa isin gaafanna egaa kaleessa uummata oromoo walloo manni isaanii ni gubate lubbuun nama meeqaani darbe nama 300 oltu lubbuu dhabe nama 400 oltuun qaama hir'uu tahee jiraataa jira hospitaalallee utuu argatin gobeessaan akka re'eetti hidhamee yookiin akka qotiyyoo cabeetti hidhamee fayyaasaa rakkachaa jiraataa turees jiraas jechuudha. Eegaa isaan keessatti immoo gargaarsa biyya alaarraa uummata manni irraa buqqa'ee gaaddisa jalatti beeyaduu keessa jiruuf laatameen alatti gama mootummaa irraayis gama ulamaa irraayis gama hawaasa irraayis biyya keessaa wanni godhamee hin jiru. Kan godhamees ammoo yoo harka lafa jalaatti hin taate malee hin agarreesi ulamaa'ii oromoodhaa kan naannoo oromiyaa keessa jiraatan irraayis eegnee ture gargaarsa gahaa godhan jennee uummata bira dhaabbatan jennee eegaa turre hin agarre bilbilaan illee rakkoon gargaarsaa duubatti sin hambiseef maali jennee warra mul'ata qabanii fi beekama qaban oggaa gaafannetti deebii irraa dhabne eenyu jechuun barbaadu garuu gaafaan je'uniin qabaa rakkoo jawwaala kiyya yeroo 3 itti bilbile guyyaan natti qabee nagaanees inninis sagalee kana dhageeffatanii beekaa anillee namoo sharrii faduun ta'an inni namayyuudha nama beekaadha garuu rakkoodhaaf akka callisellee anillee beekee jira beekee hin jiraa fi hawaasillee naa beekuuf jechuun barbaada ulamaa'iin gargaarsa dadhabuu fi gargaarsa dhabuuf yookiin ammoo yaada dhabuu duun taane rakkoodhaaf hafanii nu guramanii akkasuma jennee amannagaahii haa ta'utii ummanni keenya beelaanis saaxilamee mana dhabeetis rakkatee mala dhabeetis rakkatee aduu keessattis rakkatee bokkeenyi samii gannitti roobee bokkaa keessatti rakkachaa kan ture eenyutuun naannoo oromiyaa keessaa dhufee akka gargaare yoo adduunnallee beekuu dhabde ammallee beekuu qabdi jechuun barbaada karaa deemaa yookiin ammoo daani'el gammadaadha marraa 5 oliin yookiin kana ol kan ta'u walloo deddeebihee gaafa waan nyaatan dhaban akka nyaatan hanga dandeetti isaa bira dhaabbate gaafa rakkoo uffata arge akka uffatan bira dhaabbate uffatatti uwwisee gaafa ammoo uffata bira darbee gama qorqorroo bituu fi muka bituudhaa gurmuudhaan guuraa ture daani'el gammadaa nama kaleessa akkas godhe san ammoo mootummaan fuudhee amma dhabama godhe badii biraa duun taane egaa oromoo wallootiif maaliif dubbatta oromoo walloo wanni jedhamu kun maaliif maqama dhahamaadha maaliif dhugamti isaanii mul'ata kan nu ukkaamsine maaliif agartaa maaliif adduunnaan agartee irraa hubatti kan jedhu ragaa guutuu dhagaa jirraas quba qabnaasi mootummaan naannoo amaaraatis akka dorsiisaa turee fi maaliif waan kana achi deemee hirmaata kan jedhu mootummaan federaalaatis naannoo oromiyaa amaaraatis itti irratti hirmaataa ture inni immoo wareegaan kaffalaa uummata oromootu wallooti wajjin ani garuu nama hiyyeessaa waliin nama du'u rakkataa wajjin nama du'u du'aan isaanii waliin barbaada jedhu qoodataa ture amma finnee keessaa fuudhanii dhabama godhanii jiranii jechuudha oromoo walloo kaleessa beelahee manni irraa gubatee waraanni nama kuma meeqaa itti bobba'ee rakkoo hunda irraan gahee bulchaan biyyaalleen bakka feenee bobbaafnu rakkoon qabu kan jedhe addachaa ture egaa furmaata argameen ammoo lola isaan dadhabanii injifatuu dadhabanii waan injifatamaniif duuba deebi'an malee gargaarsi tokko bakka biraatti hin dhufne ummataa fi rabbii fi ummata isaa
amantii ofiitiif wareega ofii lafa ofiitiif wareegamuuf rabbiin dirmatee jechuudha. Warroonni immoo har'a manguddoo fakkaatanii ergamtuu jaraa tahanii uummata keenya irratti bobbaa jiran kaleessa goodaa itti sheenanuun agarree bakka itti baqatanuun agarree ummati kun maal eenyu akka wareegamee fi eenyu akka madaa'ee fi eenyu akka manni isaa gubatee osoo quban qabaatiin horii hawaasaatu kan miliyoona tokko ol ammata san harkaa qabu harka qullaa jechuu akka nama karaa deemu kara deemaan geenya jechuu kara deemaan hawaasa qulqulluudha hawaasa tokko isan geenya jechuu waraqaa harka qabateeti dhaqee footoo achi ka'ee galee akkasumatti naannoo Oromiyaa irraa mootummaa federaalaa irraa takkaa oduu Oromoo walloo maal keessa jiranii maalitti jiranii jechaan hin argamin bokkeenyi samiitti roobee ilaa har'aa jiranii jechuu warroonni ulamaa'ii ta'anii gama godina kamiseetti immoo gargaarsaaf of jaaranii nuti gargaarsaanii dhaabbanna janii jalqabanilleen hiikaa duubatti deebi'aniif hanga ammaatti hin beekne qabeenya uummataa sun hanga kennamee soduun gabaasin alhamdulillah dubbittiin nama attifachiisa waan biraa duun si'een alhamdulillahi rabbil aalamiin kan nuu kennees kan nu rakkisees kan rakkoo nu raffidees kan jabaa nu raffidees isuma jabaan isaa waliin jiru garuu furmaatanii fida inshaallah biizni rahman tasfaan kunnu ni bariiti akkasii warroonni kaleessa rakkoo san ija guduuffatanii goodaa dhokatanii gaafa qeerroo wareegamtu callisanii dhokatanii gaafa qeerroon gibira biyyaa dhiigni qeerroodha gibira biyyaa ta'u dhokataniiti gaafa immoo qeerroon yookiin qotatee buluudhaaf waan itti jiraatu qotatuudha carraaqataa jirutti kottaa lola deemanii uummata doorsisaa jiranii dirqaa jiran haa ta'utii isaan keessaas inni deemus deemaatuma jira inni jirus jiraatuma jira tasan caalaa nu gaddisiisee an ammoo akka kiyyaatti akka mataa kootitti sammuu koo jeeqaa jiru gargaarsa gama kaabaa walloo jedhanii heeyyamilleen kenname ulamaa'iin ka shaantaa baatees kan midhaan baatees bakka meeqaan waaldaan amantii islaamaallee jedhee gama naannoo amaaraatiin kan kennametu jira gama naannoo oromiyaatiin warroota dhufan akka ustaaz Zaraayyaa Abbaa Facaafaatu mul'ata heeyyamni kaleessa akka oromoon walloo hin gargaaramne dura dhaabbatamaa turee fi dhooffamaa turee fi ukkaaffamaa ture har'a heeyyama maaliin argamee ummanni kun gargaarame isa jedhuun gaafinnat tahee silaa naannoo amaaraati isaanis naannoo amaaraa keessa jiran naannoo amaaraa keessa jira silaa rabbiin maqaa nu balleesse haa ta'utiin loqodni adda waan nu ta'eef immoo waan jarri loqodaa fi gosa isaanitti galaniif gargaaramaa jiranii waan egaa eenyummaan isaanii gama jaraa dhahataa jiruuf gargaaramanii jechuun maqaa walloo haa ta'u biyyattii waliin nu hawaamanii malee wallootti gaafa barana lolli labsamu shanee shirrixaami maqaan keenya akkasitti inni du'ee dhabame inni madaa'ee rakkatee inni manni irraa gubate aduu keessa rakkatee rooba keessa rakkatee jiraachaa jira gargaarsi gama mootummaatiin hin dhufne gama eenyuutu hin dhufne garuu gaafa lolli gara kaabaas fuula galee dhufetti mootummaan federaalaatis mootummaan naannoo oromiyaatis hanga tokko sirbaa ture walloo kee fiigee jechuu maaliif daldala isaaniitiif yookiin dhimma isaanii rakkoo mataa isaanii rakkifteef dhufanii ijaan arganii gaawaan jaaniin dhageenya waan godhanii sin agarree bira darbanii jechuu maaliif kottaa nurraa lolaa nuuf lola kottaa nuuf du'a nun balleessinaa siree tana nu jalatti akka hin jenne jechaa nu eegaa jechaadha dhufan malee ummata quba qabaatanii ummataaf yaadaniitii miti jechuu ulamaa'is tahe dargaggeessaas tahe jaarsa gandaatis tahe gargaarsa hin jibbinu namuu gargaarsa ni jaallata rakkataan gargaaramuu qaba beelaa naa nyaatu nyaachifamuu qaba dheebataa naa nyaatu dheebatuu qaba hawaasni badiin qabu rakkoo kaleessa isin mudattee dhowwamtaniif sana osoo biyettanii har'a akkamitti gargaarsa gootanii rakkoon kaleessa nurra geessee isin callifta sun har'a akkamitti isin dubbifte warroonni gargaarsa kana ayyaa jiran kun kaleessa callisan har'a akkamitti dubbatanii gaafii natti ta'e naaf deebisa biyyattii keessatti gama tokkootti faaruun deemaa jiru silaa walumaanuu quba qabna shira deemaa jirus walumaanuu argaa jirra eenyutu sinii fira eenyu sinii diinaa eenyutu siniif immoo
amantii tokko eenyutu isiniif immoo amantii keessaniif haallaadha. Oromoo walloo ta'e gama ulamaa'itti yoo deebinu taate Oromoo qulqulluu amantiinis Oromummaanis wanni isaan daangeessu jiru. Gama biraatiin ammoo gaafa masgiidni mooxxaa gubata jedhanii ulamaa'i labsii labseetii egaa waan san faayidaa eenyu akka keessaa qabu silaa walumaanuu beenna. Labsiin jumaa labsameeti irratti hojjetame. Gaafa ammoo Oromoo walloo rakkoo keessa kufee wanni takka godhame hin jiru dubbatame hin jiru. Warroota biyya alaa galatooman gargaarsa godhan galateeffannuu galatoomaa jennaan. Nyaachisan obaasan hanga dandammeeshaa manaa bitanii uwwisan saniin alatti dhiyeete warroonni har'a biyya keessa sirbaa jiraniif gargaarsa jedhanii utaalaa jiran kuni ulamaa'iin ani itti bilbila na jalaa kaasee yeroo sadii yeroo natti qabee na ganeehu gargaarsa amma deemaa jiru kana keessa jira eenyu akka ta'e isinuu beekuu dandeessanii jechuudha. Lakkii rakkoo kanaatu nu qabate dandeenya gargaarsa walloon dhannu nu guramne isaan hin jenne. Mee ulamaa itti mari'annaa ilaallaa malee. Dhukkubbiin Oromoo walloo kamiseedha rakkoon isinitiin ta'e isin dhukkubiin ammoo warra baabboof warra iluutti isin dirmachiise dhimma ijaarsa siyaasaati malee dhimma hawaasaati miti jechuu barbaadeeti. Dhimma siyaasa ijaarsa ummata warra biyya balleessaa jiruu deeggaruudha kan deemtan malee dhugaa deeggarsa warra beeleef warra buqqa'eef miti. Akkasitti eksi diimaa isinirra keenya jechuu yaadaan. Seenaan wal gaafannuu ni jira bakki itti wal gaafannuu jiraate fayyaa taa jiraadhaa akka sammuu kiyyana jeeqaa jiruu fi gaafinatti tahee gargaarsi kaleessa ugguramee dhowwamee uummata Oromoo walloo kan gargaaramne godhame har'a akkamiin gargaarsa eeyyamamee Daani'eel Gammadaadha kara deeman akka nuuf ba'u warri diinaa silaa hin baasu sagalee taafi uummanni Oromoo bal'aan sagalee taafi uummanni Oromoo warri miidiyaa qabdan hundi keessan sagalee taafi jechuun barbaada fayyaan keessanaa baay'atu umrii keessanaa dheeratu salaamullaahi alaikum.